şöyle. Hello. waan nagaa Oromoo haalallam waan nagaa Oromoo haa dubban waan dhaloota keessa haa dubban waan haa dubban waa'ee misoomaa haa ta'u waa'ee jijjiiramaa haa ta'u gara turizimiitti ce'uu qaba gara dinagdeetti jijjiiramuu qaba yeroo hundaa bara baraan dhaloota gara dinagdeetti gara guddina biyyaatti ce'uu qaba kanaaf immoo dhaloonni amma jiru kun dhaloonni amma iddoo kana dhaabbatee jiru kun durraa fuudhee biyya kana ceesisuu qaba nagaa lallabuu qaba nagaa dhufaa hojjechuu qaba yeroo hundaa hundee lapheen keenya gara nagaa haa ta'u. Reessa kana kan adda nu godhu gaazeen kan reessi kun kan malkaa adeetii kan jedhamu hormaata kan dubartiin maqaa dubartiitiin kan iddoo kanatti kabajamudha kan irreeffatamudha. Malkaan jiraatu jira malee booratu jira malee malkaa adeetii kan jedhu akka Oromiyaan bakka kan argamu waan ta'eef tokko sarara jira. Lammaffaa naamusa oolleen deemee naamusa Oromoon qabu naamusa qilleensi qabu nutti agarsiisu waan ta'eef isaanii ilmaan uffadhaa galatoomaa qaama nageenyaa faana wal ta'uudhaan isaan illee wal ijaaruudhaan bifa kanaan karaa miidhagaa ta'e karaa bareedina ta'e karaa namni wal hin aane karaa namni wal hin gabbaan karaa namni wal hin buufan karaa kanaan warra miidhaganii Jadi kita perlu. Kami akan baca ini. Halo, Video apa? Reza. Oh. Yes. Tore tadi.
Hundesa.